السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتكو كبجمو في جالة تامو كم ناجرتا فيا أنا جيني سنبدا أنا بقى ناجرتا نرجسني أكو بيكم قاعد درتون توفني أكا جدان تانتي أكا وانتي تكلين غرا غندومتين دمنت جدو قالي ساري دبنكم بيكم نتيجة جودا أكو مارجتا سورة سرتي أجندان يوتنا أوبوليتي تينيا هذا منا جورجي أبو himannaa siin himatte irratti miliyoona 15 irraa nyaate jettee himannaa mana Hamzaa Sheikh Jaabiritti dhiyeessite irratti yaada kennachuun barbaade jechuudha. Tokkoffaa yaada mucayyoo irraa ka'a, lammaffaa Hamzaaf dhaamsa qabu, Ustaaz Hamzaa keenyaaf dhaamsa qabu, lamada immoo dubbiintu silaa akkaataatti itti silaa xumuramuu qabdu, araarri akka silaatti bu'uu qabu jedheetiin goolaba jechuudha. Tokkoffaa obboleettii teenyarraa yaada hubadheetti laayifii isa hordofaan turre akka yaada sirraa hubadheetti viidiyoo karaa feesbuukiitiin deddeemaa ture arge. Laayifii sun dura dabarsaa hin hordofneen agarre. Himannaan isiin himattee dhugaa ta'uu mala. Allahu aalam dhugaa ta'uu dhabuu mala. Rabbitu beeka. Because rakkoo jaarsaaf jaartii jidduu jirtu Rabbii tokkochaa fi isaan lameen malee namni beeku hin jiru jara keenya. Dhugaa Rabbii dubbanna. Rakkoo bultii jechuu kiyya rakkoo jaarsaaf jaartii jidduu jirtu Rabbii fi warra lameen wal qabu qofaa jechuudha. Kanaaf yaada isii irratti wantan hubadhe hinaafalleen keessa jirti irra calaqqistii haasaasirraa. Sadaffaa jiruuf jireenya isaanii jidduu kan ture waggaa 3-4 dabran waan isaa goote akka jaarsaaf jaartitti biila ji'aan ergituuf haa ta'uu wallee dalaguufi haa ta'uu waan isa goote hundaa miliyoona 15 saniin include goote natti fakkaata akka hubadhetti jechuu kiyya. Doolara miliyoona 50 chaayinaatti ergee nyaadhame jette malee doolara 30,000 wallee isaa dalagsiisuu, jireenya isaa gargaaruu, biila isaa baasuu kana jettee turte. Walumaa galatti maallaqa investimentiitii fi waan dhuunfaa isaatiif waan dhuunfaa isarratti jiruu isaanii irratti jiruu isaanii lameen irratti investi goote. Kan investimentii bizinasa dhuunfaa dhiisi, bizinasa isaanii dhiisi. Kan bizinasa isaanii irratti investi gootee nyaadhamte malee kan jiruu isaan lameen jidduu irratti investi gootellee walitti dabaltee include gootee himattee jechuudha. Miliyoona 15 jettee jechuu kiyya. San irraa hubadhe mucayyoon Rabbitu beeka hin beeknu nuti waan isaan jidduu jiru jaajin goonu ammas mucayyoo faana gorree dogongora jettee Joorji Abbuu hin nyaanne no kana keessa seenuwan abadan never. Rabbitu beeka waan ta'eef Allahu aalam. Sadaffaa lammaffaa pointiin kiyya lammaffaani Hamzaa yaa obboleessa kiyya. Yaada kee irraa akka hubadhetti atis waan haayilaayitii siin sii goote malee dubbii diiplii keessa beeytu akka yaada kee irraa gaafiif deebii ati godhaa turte irraa hubadhetti waan isaan lamee jidduutti deemaa ture wattakka irraa quban qabdu yaa Hamzaa keenya. Akkanumaan intalti tun dhuftee paabliikii haa himattu jetteetuma laayifii bantee uummata paabliik irratti akkasiin dubbattu goote malee uummatuma aawudensii kan keetiif warra taa'ee dhageeffatu waliin atilleen garaagarummaa hin qabdu jechuu kiyya. Maal jennaan silaa osoo laayifii hin fidin dura karaan ulaagaaleen ati godhuu qabdu hedduutu ture. Waan kana diiplii qorachuu Rabbi birattillee ilma namaa birattillee vaaliyuun ati qabdu kabajin ati ilma namaa biratti qabdu nu biratti qabdu gadi hin bu'u. Rabbi birattillee waan gaarii khayrii dalagattee jechuudha. Qorattee Joorji Abbuuf isii walitti fiddee ati obboleessa isaaniiti. Obboleessa isaaniiti. Akkuma mucayyoo dhimmamte isallee dhimmamuu qabda obboleessa waan ta'eef ilma Oromooti amantaa tokko qabna. Oromoodha obboleewwan tanti lameen wal dhabde tana wal dhabdeen jidduu jirtu qorannaa irratti geggeessuu osoo paabliikii finne dura diiplii gadi qorachuu qabda. Yaa Joorjii keenya mucayyoon tun akkana jettee siimatti wal dhabdee siin jidduu jirtu mallaqa akkanaa nyaadhamte jettee siimachaa jirti. Obboleessa kiyya maaltu deemaa jira jettee gaafattee akka nama jaarsaa tokkotti yookaan ammoo waan godhamuu qabu obboleettii teenya san gaafachuu ati qabdu sila ati maatii qabda. Joorji Abbuu maatii qaba. Kaleessa gosa isaatti ergatee maatii intala dhaqee kadhatee akka nama kamuutu dhiifama. Bilbilaatti natti bu'ee dhiifama itti fufa. Akka nama kamiitu jaarsummaa dubbiin sii taa'amtee ilaallamtee maaliif Joorji Abbuu gosa qaba, maatii qaba. Kaleessa gosa isaatti ergatee kadhatee intaltana kabajaan fuudhe irraa jechuudha. Isin galaan intaltilleen yoo miidhamte gosa qabdi, maatii qabdi.
gosa isii kanatu miidhama isii kana gosa mucaatti ergatee maatii mucaatti ergatee intalteenya gurbaan keessan kakalee nuti kennineef Oromoon duudhaa qabaga aadaa qabaga intalteenya ta miidhamte ta gurbaan keessan nurraa miidhe mallaqa hagana ga'u nurraa irraa nyaatee miidhe nu laalaa jedhee gosti intalaa dhayxee himatti jaarsoleeti himatti jaarsoleeti dubbii jidduu taa'ee yoo furuun danda'ame fura yoo furuun hin danda'amin haga mana murtiitti deemamaa jechuudha. Seera feeruun beeynuuleen kana jechuudha. Ati duuba kana gaafattee yaa obboleettii teenya obboleettii tiyya isin dhugaadha wal dhabdanii himatti rakkoo kan kee garuu rakkoon kan kee lafarratti maatii mucaatiif maatii kan kee jidduutti wanni jaarsummaan taa'amee laallamee jira. Yoo laallame immoo maalirra geessan jettee gaafachuu tursaa jechuudha. Osoo paablikiin finnee yaamsa keenya biraan nageessanii sheer gootanii jechuu kiyya. Lammada mucayyoo irraa wanni hubadhetti jaarsummaa namni isiin itti himatte obboleessa keenya artisti Farahaan Baddeessaa qofa jechuudha. Agarra hubadhetti. Artisti Farahaan Baddeessaa akkuma jedhee mana isitti sababa wal barataniif akkuma isiin jette jechuu kiyya dhiifama. Akkuma isiin mana isatti wal baranne isatti himadhe jette innis sababa saniif isiin itti himatteef gaafate malee akka arsiin jettu ilmaan siqqoo mandoo jedhan jilba hin qabu jechuudha. Jilba hin qabu jechuu yeroo jedhu jilba jechuun kiyya jaarsummaa hin guutu jechuu kiyya malaan wanni kun jaarsummaa hin guutu akka sirna Oromoo keessatti isiin asoo Joorji Abbuu maatii qabu obboleessa qabu gosa qabu Farahaan Baddeessatti himachuun xiqqoo gartee dogongoraa because inni furuu waan hin dandeenyeef. Silaa kan godhamuu qabu isiin maatii isitti himattee yookiin ammoo maatii gurbatti himattee gosti gurbaa mucaa kanaa dubbii muci isaan jidduu jiru laaluufiin dirqama jechuu dirqama seeraa fi heerarra jira jechuudha. So kanaafi himannaa wanti isiin gosa lafarratti jaarsummaa akka ta'aniif himatte waan jiru natti hin fakkaatu haasaa sirra haga hubadhete jechuudha. Kanaaf ati silaa bakka san osoo silaa paablikiin fidin dura obboleettii teenya tana gaafattee wanti si ilaallame jira jettee yes or no yoo siin jette erga laallamee fi dadhabe hoo naa laallame lafarratti jaarsummaan dadhabamee jira kanaaf gara paablikii obboleessa keessatti dhufe yoo siin jette well homaa miti lakki naan laallamne hin erganne yoo siin jette akkasiin ergattu gorsuu osoo paablikiin finne deemiti jaarsummaa gorsitee akkana aadaa duudhaa Oromoo keessatti kanatu dursa deemi kanaan dura jibbaata gahe jettee gorsuu qabda ture. Dogongorri kan kee obboleessi keenya qaalii osoo hin hubatin walumaa galatti paablikii fiddee kun akka dhuunfaa kee dogongora osoo kana boodas achi deebistee akka dubbiin kun laallamtu lafarratti laallamtu obboleettii teenya tana gorsitee gara isiin gargaarte hedduu natti tola. Oromoon ammoo waan kana gartee gandatti deebistanii asiif achi harkisina dubbii jaarsaaf jaartii jidduu jirtu. Allah qofatu beeka Rabbi qofatu beeka.